Jirra jirtu kabajamtoota fardaftoota madda nageenyaa oduun sinitti himaa oduu waliin amma sabaati. Guyyaan har'aa kun guyyaa Oromoo fuula ifaa ta'uu hubanne. Waraanni bilisummaa Oromoo kibba keessa socho'u waraana kumaatamaan leenjisee eebbisiisee jira. Oduu keenyatti aanuun guyyee adoolaa maaraatoonii Berliinii bara 2021 har'a gaggeeffame mo'ate. Dorgommii kana irratti injifachuuf qophii gochaa turuu kan hime atileetii Qananiisaa Baqqalaa sadaffaan xumuree jira. Guyyeen fiigicha maaraatoonii kanaa sa'a 2 daqiiqaa 5 fi sakandii 45 galuun xumuree jira. Injifannoon World Marathon kun guyyee adooleef kan jalqabaa isaati. Atileetii Qananiisaan amma ganna 39 tahee Berliinitti kan duraa sakandii xiqqoof jedheetti rikoordii osoo hin cabsin hafe. Oduu keenya gama birootiin waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa humna haaraa leenjise. Waraanni bilisummaa Oromoo kan sirna amma biyyaan bulcha ofiin jedhu kanaan kokkee wal qabaa jiru humna haaraa irra deebiin leenjisee guyyaa har'aa gadi baasee jira. Qeerroon shimalaan sirna waggaa 27 biyya saamaa ture aangoo irraa ariitee eega qilee buuftee booda murni har'a aangoof wal nyaataa jirtu OPDO'n injifannoo qeerroo saamuun qeerroo abdii biyyaa kaan ajjeeftee kaan mana hidhaatti guurtee yoo ta'u warri carraan isaanii afaan OPDO irraa hafee kaleessa shimalaan qabsoofne har'a ammoo qawween qabsoofne sirna kana awwaalcha isaa gadi fageessina akka inni hin deebinetti yookaan akka inni hin kaanetti waan jedhan fakkaata qeerroon Oromoo. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhatuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaan Laggasaa wagii fulbaana 25 bara 2021 bakkeewwan garaagaraatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu beeksise. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Nunnuu Qumbaa magaalaa Adaaree fi naannoo isheetti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa irraa 60 ajjeesee hedduu madeessuun meeshaa hedduus booji'uu ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibuu Siree Ganda Bujuuraa fi Kuwee keessatti haleellaa gaggeessan loltoota mootummaa hedduu du'aaf madoon adabuu beeksisee jira. Walloo Aanaa Artummaa Fursee Ganda Duwwaa 5 irraa Hussein Sheek Ahmad namni jedhamu mootummaa bilxiqinnaatiin qabamee hidhamuu mirkaneeffannee jirra. Akka maddi keenya kun jedhutti namni kun nama humnaan jiraatu malee badiin akkas akka hattuutti marsamee hidhaa isa geessu waan dalage hin qabu jedhee jira. Akkasumas Aanaa Dawaa Caffaa Ganda Qalloo jedhamtu keessaa mootummaan bilxiqinnaa mucaa xiqqaa afaan hin hiikne abbaan isaa Abaa'oo jechuun haadha isaa deessee fi jaarsa umrii 70 dhalatee mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti dararaa jiru. Abbaan mucaa xiqqaa kan Ahmuyyee Hussein kan jedhamu sababa roorroon ummata kootii cimte jedhuun mucaalee isaa haadha warraa isaa dhiise gara qabsootti erga galee barri lakkaa'amee jira. Haaluma kanaan bulchiinsi abbaa irree mucaa xiqqaa afaan hin hiikne haadha warraa Ahmuyyee akkasumas abbaa haadha warraa isaa umriin 70 kan ta'ee fi waan tokkottuu kan hin jirre mana hidhaa magaalaa Kamisee keessatti dararaa hamaa irraan gahaa jiru sirni biyya bulchaa jiru kun. Oduu maddeen alaa irraa arganneen Taalibaan magaalaa Heeraat keessatti reeffa namootaa fannisuun akeekkachiise. Taalibaan namoota 4 nama ukkaamsu jedhan rasaasan dhahanii ajjeesuun magaalaa Heeraat keessatti ummata duratti fannisan. Haalli akkasii kun kan mul'ate erga qondaalli Taalibaan nama hamaa jedhamu tokko adabanii ajjeecha fi qaama hir'isuun ni deebi'a jedhaniin booda. Namoota 4 kan ajjeefaman dhukkaasa erga walirratti bananii yoo ta'u abbaa qabeenyaa tokkoo fi ilma isaa ukkaamsanii fudhachuu isaanii hordofee akka tahe qondaalonni naannichaa himanii jiru. Jiraattonni akka jedhanitti reeffi jara ajjeefamanii marfataa guddaa magaalicha biratti mukatti fannifamee jira. Waazir Ahmed Seddiq naannichaa suuqii kan qabu Associated Pressitti akka himetti reeffi namoota 4 fidanii tokko fannisuu reeffa 3 hafan ammoo gara marfataa magaalota biraatti agarsiisuuf geessan. Itti aanaan bulchaa Heeraataa Ma'uwaalaayi Sha'aar
reeffi namoota kanneenii baasanii agarsiisuun buutii yookaan yakka nama ukkaamsuu raawwatu xiqqeessuu fi namootni afran dhukaasa Taalibaan waliin wal irratti bananiin akka ajjeefaman himanii Taalibaan akka qabeenya fi ilmi isaa tokko ukkaamsuu isaanii erga hubatteeti jedhan. BBC'n haala akkamiin akka ajjeefaman waan mirkaneeffate hin qabu. Haa ta'u malee suuraan miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamee ture konkolaataa piikaappii irratti duuban reeffa namoota dhiigaan laaqamee fi tokko ammoo kireeniidhaan ol fannifamee agarsiisa. Viidiyoon biraa ammoo nama fannifame tokko irratti barreeffame warri nama ukkaamsan akkasiin adabamu jedhu agarsiisa. Hagaya 15 erga aangoo qabatanii Taalibaan bulchiinsa isa duraa irra wayyaa qabu akka diriirsan waadaa galanii ture. Haa ta'u malee ammayyuu gabaasotni baay'een sarbama mirga namoomaa himan bahaa jiru. Hoogganaan duraanii amantaa Taalibaan adabbii cimaa akka ajjeecha fi qaama hir'isuu Afgaanistaan keessatti deebi'uuf jedhan. Muulaan Noorodiin Turaabii amma mana hidhaa hoogganaa kan jiru Associated Pressitti akka himetti adabbiin qaama hir'isuu haaraan nageenyaaf barbaachisaadha jedhan. Turaabiin gocha isaa duriin namoota UN qoqqobbii irra buuse keessatti argama. Amma kaabineen Taalibaan adabbiin darbuu hundi uummata fuulduratti tahame imaammatni bahaaf kan jedhu irratti mari'achaa jiru. Bara 1990 keessa ajjechaan uummata fuulduratti isteediyeemii Kaabul keessatti gaggeeffamee ture. Bakki kun bakka masjiidi Eidgahaa itti argamudha. Yeroo sana Turaabiin ministeera haqaa fi eegduu amantaa Taalibaan ta'uun tajaajilaa ture. Taalibaan kora UN New Yorkitti gaggeeffamu irratti dubbachuuf gaafii dhiyeesseera. Ministeerri haajaa alaa Jaarman Taalibaan waliin dubbachuuf gaarii ta'us korri UN garuu bakka sirrii miti jedhan. Ameerikaan ammoo dhimma kana irratti murtee hin dabarsine. Hordoftoota keenya kabajamoo oduulee biyya keessaa fi biyya alaa qindeessee kan isin biraan gahaa ture Anumar Sabaati. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Muhee Callaadha. Horaa bulaa deebana.